Namni waliit kannaa gaarii qaba. Injiruu hoogganaa namni kasaa jabaa. Ija lamaanittuu baay'ee nama jaba. Keessatti guddatee Rabbi saannaa gaal fawzan fiddaareeni bifatili riftiqaa yaa qaahiral kooniim. Rabbi saannaa gaal khayran fiddaareeni bifatili riftiqaa yaa qaahiral kooniim. نجي خالد بن وليد نجي اسماعيل لشو خرامنا قلي وعليكم سلام مين يران تنين دلول في مستر بار وعليكم سلام توقفا باتي فاطمه ساران تنا وعليكم سلام نما بيراتو توقفا بي وي ايغا سان تينيا ساني سلا ايغا لو ديغا دي ماري دبره سبب ني هونتو دنديف سبب ابو ماين سافر متعرفتت إراتان بتشوقتي بكمادا يا دا بودكا غافا خانيتي إراتام تدجي سون ديمو بوليسين نقابي ويلي إلى غيوم يكانتم نادا بوتي سنسلا وي يا دا إيغاران تنا غافي إدا ما شاء الله وناجباتني ورلمان كي ألا لالي الو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله كم جرتا فيا أما أونلاين أنجراتي أونلاين أنجرا برا سكنتا قدي سيني تنجرا أمان سين وجيرا جرتامو ها سلا أكومتا نما توكو سينتي إيرفونو غورا كايتي دلغا دغي فتي ويار سيغلو ديدي دوان سيغو دافي دوان سيغو سبا كتابة خطبي تنسون تين أكاتا سيغلو دوان سيغو سبا إن شاء الله أيامو أما سكنتان تبرسو دي ما قالتهم أيه جيزي سكنتان في تبودو بالبلتين غافت أيه يا إله العالمين اسماعيل اللي شو تبي قروبي خجا غطا ينتي لا يا لا ربي يا كهاري ما شاء الله برو والله لازم أكميني سينغودا مي أكميني سينغودا أكان سينغودا والله لير جيتشون بقاني والله غافة درو يقلو ديلا خانا سنيب غلجي يعني والله لازم ديلا خانا لافتو تكن سنيب غلجي يعني غرو أكان أيادي على ربي سنيب غلجو جرا فلله الحمد ما شاء الله أما بودا بقى ونيني يادون جرو مالي درسي إداتي في تهلقدا درسي دبرتي لمين تن نو ساكنة في تنوينا أكسمت يما استشداتهم الدون من اللي بدي قروا ربي نسيني لافسه إنواتو ونيني قافي لمنسن وجي جيسني فكرني في مال إنويتا يو إسني قلو باتي خران إتسيني قلتو يادا جتشوفين وانتو قرأ إنما إسنون دينو سلاناتاتي
makiinaa paajaaroo faadhaan isin badhaasa. Ammoo badhaasa kiyyara badhaasa rabbii caalaati. Rabbii waa hunda isin haa badhaasu. Waan yaaddan hunda laaftutti isin haa godhuu. Rabbi barnoota akkana jaalattanii hawwitaniif kana isin haa barsiisu. Yeroo hunda nama diin irratti jabaatee waa'ee diin kan inni yaadu hundaa'uu rabbiin laaftu godheef isin haa godhu. Jazaakumullahu khairal jazaa. Hedduunaaf jabaattanii maashaallah rabbi isin irraa jaalatu isinis haa jaalatu. Maashaallah. Barga akkaan jee ibsuu wallaalee bar gizee takka bar waan ibsuu barbaadu takka akkaataatti ibsitu gizee dhabde. Jetteetuma ifuma keessatti rabbii nuuni beeka jettee ifuma keessatti jettee kutaa beekta. Akkasiin ta'e kun ammaan tana. Wallahi akkuma hayya akkaan an jeetti bar akkumaan ani godhaa jeesanitti haa takka karallee waliin dabarsin akkasuma naa barreessuu teessan. Ta dabartees tanaas. Maashaallah rabbiin tattaaffii teessan tana laalee rabbiin isin laaffisu jira. Alhamdulillah kana daran isin yaa laaffisu. Egaa amma achi wanni namatti ulfaatu hin jirtu. Wanni namatti ulfaatu hin jirtu. Arra darsiin teenya taarraa maddaa akkan seenne maddaa takka yoo seenne maddaan hedduu bal'oodhaa maddii ta jennuun san. Shadditti aansee duraan maddii ilaaluu deemee qabxii maddii ka jennu san hedduu bal'oodhaa akkaan kitaaba keessatti jechuun harakaan dubbachiiftuun dabaluudha jechuudha. Maddaa ka jennuun dubbachiiftuu takkarraa ilaajja. Sagalee dubbachiiftuu qubee afaan Oromoo keessatti lama qofaa walitti aanee dhufa. Sagalee dubbachiiftuu Arabaa ilaajjaa faata deemtu jira. Inshaallah maddiin qooda san jirti. Qooda san keessaa takka takkatti bal'isnee takka takkatti dafacaasnee akka nama biraallee akkaan ani isinii himuu kanatti himuu dandeessanitti itti yaadee karaa itti laafaa isinii galutti inshaallah kaalkuleeshin godheetiin isinii dhufaa. Rabbiinis daranaa anillee karaa laafaa san rabbi na agarsiisu. Numa hundaa waliin nu gargaaru. Obboleeyyan kiyya kan dhiiraa dhalaa. Egaa hiriyoota keessan ol naqaddaa. Waniin akkuma reefuudhaan madheetti ammaaf daddafaatii reefuun tanaas gizee qubee afaan Oromoo irra dhaammadheetiin jira. Qalamaa fi dabtara akkaan isin barbaachisa. Arra qalamaa fi dabtara akkaan isin barbaachisa. Hirmaannaan teessan akka lamatti arra. Hirmaannaan teessan akka lamatti. Hirmaannaan duraa tan eega qalamarra barree eega peejirra wanta irratti akka tartiiba isiniifin godha. Takka koomentii irra ni barreessitanii akkaan an arkuuf. Takka ammaas dabtara keessan irra barreessatan. Hirmaannaan keessan kan duraan koomentii qofaa arraan tana bikka lama qoodama. Takka koomentii gubbaa barreessuu lamada dabtara keessan irra barreessuu. Akka isin yaadattaniif akka isin hubattaniif dabtara keessan irra barreessuu takka lamada akka maaliiti? Akka ani yaadadhu akkaan ani arku koomentii gubbaa barreessanii. Hayyee amma gaaffii edaa isin hundi deebistanii yoon godhuu baadhellee dhusee bira kutellee dasna jaa garuu namni biraa haareenii irra kaseenu jiraachuun mala takkaa'u namni hin galiniif jechuun danda'u. Cufti isinii galeetu maashaallah rabbi isinii galcheeti akkasiin irraa wal qixxeessitanii. Hayyee egaa shaddaa guulaallu harfii barreeffama keessatti shaddaa guulaallu gaaffii lamaan kanneen lameen keessaa takka inni je'ee inni tun dubbachiiftuu fataadha. Dubbachiiftuu fataadha. Kisraadha. Inni tun dubbachiiftuu qubee Arabaa gabaabduu kisraadha. Arraan tana namni nama waliin saar nama 65 qofaa jirtan. Moo arraan tana wal dorgommiin hin jirtuuti nama hin naqannu jettaniiti. Booda anammaan dhufee sheek ammaan dhufee maalirra geessa yoo jettan isiniin irraatti himaan ittiin fufa. Akkuma nama duratti hin himetti yoo nam tokko teessanniin qaraa isaa yoo namni hin jiraannes lallabeetumaan akka maraataatti deema. Hayyee
intun kisraa bakka buutii naan lama asitti naan duraa maali naan lamada maal akka taate in sadaffaa kisraa akka taate beeynee jira. Akkaataa lamattiin isin barbaadan jee lameen keessaa takka tan duraa foormulaa duraatti nuun akkasii la aliif hamzaa jalaa qabdu aliif kisraa nuun saakin in aliif kisraa nuun saakin in tana lakkii akka qubee afaan oromoo gizee barreessine asa duraa tana taati. Arabiin akkana barreessinaa qubee afaan oromoo akkana barreessina. Kanaafuu aliif kisraan tun ii tana bakka buute kisraadha. Aliif hamzaa wajjii wali jirtu sagalee mataa isiin qabdu dubbifamaadha. Hayyee aliif kisraa nuun saakin in tajennuun inni tana taate. Kan biraa ni hajennu qabna. Niin tun nuun kisraanniidha. Aliif kisraa nuun saakin inni tana. Nuun kisraanniin faallaa qubee lamee wal jijjiirra. Nuun kisraannii ni ta'a. Kanaafuu hogguu walitti daballu qubee afaan oromoo gizee dubbisnu ni jabeessina. Jecha jabaa inni jenna. Inni eenyu hiikaa akka qabu fakkeenyaaf yoo ilaalle inni akkana godhee maal eenyu godhe inni jennaan hiikaa ni qabaa jecha jaan ayyee. Kanaafuu kan hogguu barreessinu isa kana hogguu tartiiba foormulaa duraa barreessinu aliif kisraa nuun saakin in nuun kisraanni inni jennaan. Foormulaa lamadaatti nuun dubbifamaa arabaa nuun tokko duraan dubbifamaan arabaa lama wal fakkaatu walitti aanee kan duraa sukunaa qabaatee nuun lamee walitti aanee dhufe yookaan dubbifamaan lama kan duraa sukunaa qabu kan jalaa kisraa yookaan dummaa yookaan kaan qabu hogguu walitti deebisne qubee takka qofa gooneeti foormulaa lamaffaatti qubee dubbifamaa takka qofa gooneeti maal jenne aliif kisraa in akkuma jirtu taati maali nuun kun lameen kana keessaa takka fudhannaa nuun lameen keessaa takka fudhanneeti lameen keessaa takka eega fudhanne sukunaa hambisneeti shaddaa goona jabaa jechuu ibsuu barbaanneeti. Aliif kisraa nuun saakin in nuun kisraanni inni jennee dubbisnaa. Kanaafuu kisraan as jala jirtu tun akkaataa lama kaa'uu ni dandeenya. Kisraa tana aliif kisraa'ii nuun shadda kisraanni inni kisraa shaddaa jalaas ni feenya mul'atuusa. Ni mul'ataa miifi yaa? No, ote gamas. Amali mul'ata inshallah. Aliif kisraa'ii nuun shadda kisraanni shaddaa jalaan kisraa asiin kaa'uu ni dandeenya. Akkanattis kaa'uu ni dandeenya. Akka lamaffaa nuun shaddaa qabdu yookaan dubbifamaan shaddaa gubbaa yoo qabaate kisraa gama jalaa kanaanis kaa'uu ni dandeenya. Arra kaan foormuluma kanaan kan barreessitanii namni hundinuu barreessee wanni takkallee wanni irraa jalaa miliqeen jiru jazaakumullahu khairal jazaa. Hedduu galatoomaa barattoota kiyyaa qaqqaalii jaalatamuu kabajamoo. Amma mul'atu? Waalaikum salaam warreen amma dhuftan dhiyaadhaa. Raamaa amma mul'atu ammamoo? Ana biraa likki mul'ataa bar wayii.
hin ta'u. Khaniin akka umaara koon qabu. Kana waan isin hundinuu daleedanii jirtanii. Waalaikum salaam. Obsinaan malee. Oh, live irra jira. Beeta kaameraan live fi baay'ee mul'isu. Ayyamaan tannis irraa. Bar kana barreessitanii kana sirri daleedanii bar waan haariyaa miti. Lachuu daleedanii jirtan umaa rakkina hin qabu. Live irraas gaxoofeetiin jira jazaakumullahu khairal jazaa. Hasan Ali ammaan tana fasirreessa haa laal gaa'oo wanta kiyya irratti illee likki mul'isa. Agarta tira qalamaatu walitti dhufee. Isin hundi daleeydan hayyee amma kana dhimmi keenya kanaa miti. Dhimmi keenya kanaa miti. Qalamaa fi dabtara qopheeffatanii hayyee qubee arabaa 28 qabna. Qubee arabaa 28 qabna. Arra xiyyeeffannaan keenya akkami barreessinaa qubee arabaa tabarreeffamte hoo seera siitti seera ammaan tana ilaanqaarraa laalle kana akkamitti wajji gubbaa keenya egaa kana booda wanni ta'u shaakala qalamaa fi waraqaati. Qalamaa fi waraqaan bira barreessitaniiti waa lamas keessaa barannaa takka dubbisuu danda'uu barra. Lamada barreessuus danda'uu barra. Waliigallee waa lama arrarraa qabxii sagantaa arraa tanarraa eegallee obsinaan sagantaan gaafa sagantaan biraa namni qabu hin jirre ibdura barreesseetiin beeysa daqiiqaa 5 ibdura baaseetiin duraan isin ilaame barreeffama achirra baasnaa sagantaa yoo tasa dhufte ibdura barreeffama godheetiin eegas booda eegalaan jee ammoo yoo obbaan sagantaa jiraate saata isaa san fixate dirqama alaawaa bitadheen kan deebuutti daqiiqaan 30 deemtii saa 4 fi cinaarraa hin eegalaa jeetii dhaamee jira. Waalaikum salaam dhiyaadhaa. Ayyee qubeen arabaa amma hirmaattaniiti ni hirmaattan dura koomentii irratti isiniif ilaalaa eegas booda kan dabtara keessanirra barreessatanii isiniin garsiisa. Anaatu isinii walitti dimshaasha kan duraan yaada keessan fudhadhee eegas booda yaada keessan dimshaasha waliigalee dubbadhu san waan haaraa illee barreessu. Hayyee qubeen arabaa 26 jira. 28 jira. Qubeen arabaa 28 jira. Bakka lama qoonna amma. Qubee arabaa 28 san bakka lama qoonna. Waliigallaa qophaawaa qabxii haalaan barbaachisuuti tun. Qubee arabaa bakka lama qoonna. Daddaftanii lakkoofsanii naa himtan. Arawanii akkana daddaftanii lakkoofsanii naa himtan. Qubee arabaa 28 jira. 28 keessaa tan tuqaa qabdu meeqa tan tuqaa hin qabne meeqa lakkoofsa qofaan fedha amma. Qubee arabaa arraan tana waldorgommii laayiviiti ammatu. Akka dhiyoo tanaa san waldorgommii laayiviiti. Qubee arabaa 28 keessaa tan tuqaa qabdu meeqa tan tuqaa hin qabne meeqa lakkaawati lakkoofsa naa ergaa. Dafa amma numa lakkootanii naa himtan. Qubee arabaa 28 keessaa tan tuqaa qabdu meeqa baay'inisi tan tuqaa hin qabne baay'inisi meeqa. Barreessaa tan tuqaa qabdu hanqana tan tuqaa hin qabne hanqana jaati barreessaa lakkoofsaa fi maaliif lakkoofsa qofa yoo barreessitan tamaalii tabaqqoo qabdu immoo ta tuqaa hin qabne hin beekan.
ayyee najjaash kudha dhiirarraa namni dura deebisee barreessee tuqaa qabdu kudha jaajee tan tuqaa qabnee feetu jalaa qabdi feetu gubbaa qabdi tuqaa qabaachuu isiitiin fedhe feetu garaa jalaa qabaatti feetu miila jalaa qabaatti kan tuqaa qabdu kudha afur 28 barreessanii ayyee diinii Suleymaan 15 tuqaa 11 tuqaa hin qabdu ayyee diinii hordoftuu Rawdaa Jamiilaa ayyee Khayruddin Ummu Aziz Jamiilaa Roomaa ayyee Najjaash ayyee maashaallah diinii Suleymaan ayyee Misraa Khaliifaa waalaikum salaam biiftu warahmatullahi wabarakatuh ayyee Faatima Ali Shaggee Ahmaddiin Hasan Ali Rawdaa Firdaus Roma Ibrahim Mr. Bahar ayyee Binti Islam Umurayyaan ayyee Fafii Abdulaziz Aliyyi Roma Ibrahim Makiddaa Kamal Haqni Rabbii fi ayyee alhamdulillah Beesti Muhammad Hasan Ali ayyee falmattuu diinii Hawwii Oromoo Faatumaa alhamdulillah maayyaalla Hawwii Oromiyaa maashaallah ayyee Abu Adinaan Ali Ibrahim Hawwii Jannataa Maryama Yaasiin Abbuush waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Abbuush kiyya way eessatti akkana na jalaa xaffaate koy si soqee si fallageeti si hattee dhiyoo tana biiftuu Nuuree Binti Islaam maashaallah egaa warri deebisaa aniniin deebisaa garuu naaf lakkooytan kana booda namni hamma tokko fi takka deebise namni lachuu barreessee kaniin imma harkee Shaggee Binti Islaam Makiddaa lachuu warri sirri deebise lachuu takka ka deebise wale bikka lamatti barreessuun malaa kanaafuu namni barreessitan maashaallah absentii yoo godhe 18 irraa kun hanqanate haafees akkana jechuudhaan itti idaadhu jettanii yoo gootanis maashaallah ayyee deebisaaniin deebisaa isin firii na barreessitan qubee arabaa 20 fi umaa bika takka ka barreesse umaa isin waalaikum salaam nimni dhuftan qubeen arabaa tan tuqaa qabdu 28 keessaa 15 ta tuqaa qabdu qubeen arabaa 28 keessaa tan tuqaa qabdu 15 15 ni lakkoytan lakkoytaniiti naaf barreessitan
28 keessaa yoo 15 hir'isne meeqa hafa? 13 hafa. Tan qabdu tuqaa. Tan hin qabne 13. Tan hin qabne 13 mee tuqaa qabdu waliin dhaansaa naa barreessaa. Dafaa. دفع ما شاء الله تكبير اسنين داو تكبير ما شاء الله يا ربي يا كرم الله في سيف كايل مانك يا غناف الله ما شاء الله تتوقع قبدو كل شنين قفا بالريسة دفع ولدت أنسى بالريسة ما شاء الله تتوقع قبدو ترتيبا أنا بالريسة تتوقع قبدو كل شنين أبو دينان إيه عبر وريت دورتي تتوقع قبض بريسة إيه كذا تتوقع قبل بريسني بكلام لما بكلامك كني تنيس ده بيسار كتم ما شاء الله تكبير سيني جيور تكبير ميلي لينو اللي ولي ينرجتني را وي وأني بادي هاي هرمانان كيس نقول جبر اللي لينيس والبشرة والجمتشيسا يشوفي جبر ما شاء الله باتا ثا جيم حادا زال شين ضاد ضا غين فا قاف نون يا ما شاء الله تكبير مين اللي ديسن محبوبة نجاش هويتو فردوس ما شاء الله راما بنتي ياسم ما شاء الله تكبير أم عزيز ما شاء الله أم ريان ما شاء الله تكبير هاي دابا دامي وريكو بيا فان ورموت بريسيس ني لا في هاي بو عربي كو فان الجين جلا خوتي أيوة ما تكتكم بريسي ما شاء الله وري بكلام بريسيس جزاكم الله خير الجزاء ديبستني بر أورا لچو بكتكتي مجيتين جرس أيامي سنين دينو ديبستن ما شاء الله أما أسيتي خديجة ما شاء الله أبو شيخية ما شاء الله بربر ريفا مخي أقراني نما برات إسلام الفولكو دي مركاني حلوة أمان ما شاء الله مكيدة كمال ما شاء الله وردفتو رسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تكبير هاوي جنتا ورقو بيفان عرباتي سنك أمني بري ساكو بيفان ورموتين ونينين بربادو isinii galee moo isiniin galleedha wanni hin barbaadu dhibbarraa dhibbatti kanaafuu isinii galeetu naa barreessu jirtan qubee afaan oromoos barreessaa waan rakkoon qabu Khairuddin maashaallah Faatumaa bintii Islaam best Misraa Qaasim maashaallah takbiir Shaggee Ahmaddin maashaallah takbiir ina jabaata waalaikum salaam bilisummaa hawwe dhiyaadhu akkana laal نجاش جمال ما شاء الله الدورة خوتي أتي توبيدا نجاش جمال بقى أتي جواتي جرتا ررا أكا سنة لفاتي جواتي جرتا ورنا ما شاء الله آمينة ليترا قبي أفار ورمو لاتين بري سمارا كونكم سيغل راي دمخي سيغل مو سيغل ليقف أبو دينان ما شاء الله فاطمة علي فوزيا زبيد وعليكم السلام بغنا جاي نفتي ديادو روما ما شاء الله فايو جعفر بغنا جاي نفتي ديادو ما شاء الله تكبير يا ابونا يا ربي خيا رب ما قبا يي سغنتاني برباد ولي ارر سغنتا سير اردو دنديسا yoo gaaffii biraa qabaattee boodarra na gaafattaa inshaallah waan jechuu barbaadde boodarra na gaafattaa ammaaf hordofii sirrumatti tanumarra dhaqqabatte maashaallah umurayyaan jabaattee lama barreessiteessa if dura kutte atiis najaasii jechuu wal dorgomuu jirta maashaallah inumaa naa jabaattanka takbiir inumaatu
تقوبين قبل خلا سدينو ثاني أني قافتين يدور ده بسجل تن ناجبات وعليكم السلام عبدي ناصر عبدي ناصرة ما شاء الله مي بريسة تانيس تتوقع قمنيس نا بريسة جزاكم الله خير الجزاء مزين ما شاء الله مي بنت إسلام تكبير أكناور فاطمة قدي سري ما شاء الله سيد أم مراد أبو أدنان ما شاء الله ما شاء الله فوزي أغافي قبي عربا ديدمي سديتي جرا ديدمي سديتن كيسا تتوقع قبدو ميكا تقوان سين قبدو تكا بريسان جيني تنتوقع قبنيس بايين ساني تيفي إسي سن بريسان جيني تنو مغافين وعليكم السلام جميلة باير كجلتو السنة لي أو ناجبات تنبر الرسنة لي نمو الدورة ديمو نجاشي تي عرفي دتين دفتي بكبوستين سا أوي تونس ما شاء الله تنتوقع إن قبنيس بريسو جراني جميلة بارا أموما يقل جزاكم الله خير الجزاء إيه أبتين تيني تاران تنا ما شاء الله مزين إسراء محبوبة أبو أدنان تا وما ركون كبو باي وما غافي تنوما نما غافتين أدب بلسا ديمو دي مرة أدب بلساتين ديما إرمانان كيسني تاتيان توردو فاوري أما دوري سر جرى دورات سندبري ما شاء الله غافي قبي دي دمي في ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء يا المانكية ناف جباتن أيه جزاكم الله خير الجزاء أما قبطين الرأي قالوا ولا محمدين جي إلان قارة سيرة قبي عربا خيستي بريفما قو دبسو بربان نقفا سيرة لالي قبي عربا بريفمي دبسو أكدن دي نقفا إرت يفني لالا توري الرأي قبي عربا dubbisuu danda'uu fi barreessuu danda'u silachuu walqixa qabaa deemna yoo barreessuu danda'u hin jiraanne yoo barreessuu danda'u hin qabaanne dubbisuus hin dandeenyu kanaafuu arrarraa eegalee qubeen arabaa hedduu akka qubee afaan oromootti adda babaatee namaaf hin galtu qubeen arabaa keessatti barreeffamni walis seenee wal keessa akka sansalataa walis seenee adda beekuun dirqama qubeen arabaa wal keessa makamtee addaan namaan baatu yoo fi akka amma laalle kana qofatti xiyyeeffan tanaafu boca isaanii baruu qabna tuqaa qabeenya isaaniitiin baruu qabna kan tuqaa qabdu lakkoofsaan akkaataa hundatti adda facaasnee irraan tanatti arrarraa eegallee hanqa waan san adda hubannutti ilaanqa dubbachiiftuu dheertuu gabaabduu shaddaa maddaa waan hundaa'u maddaa sun ta'in duratti ilaanqaarraa laalle barreeffamaani barbaanna qalamaa fi dabtara qabaachuun dirqamaan jee ayyee qophaa'aa qubee arabaa keessatti baan takkaa jira takkittiisan akka tokko qofa been arra immoo akkaataa boca jijjiirrattee nu dhufti kitaaba quraanaa keessattis ta'u barreeffama abbaa fedhee keessattis haa ta'u kanaafuu boca ni jijjiirti nama shawwaddi gizee hunda akka takka qofate kan laalle seera san laaluu deemnarra kanaafuu hayyee maashaallah qubee arabaa 28 keessaa tan tuqaa qabdu 15 jennee 15 baa taa saa jiim خاء زال زاي شين ضاد ظاء غين فاء قاف نون في يا جرى خلو شنين كنا تقاقم كم تقاقم نماس ألف حاء دال راء سين صاد طاء عين
kaaf laam miim haa. waaw jarri 13 kun qubee tuqaa hin qabne. haaya qubee tuqaa hin qabne. amma immoo bikkitti garagallu qubee tuqaa hin qabne beeyne wilii ittiin deebinu. qubee tuqaa hin qabne qubee arabaa ta tuqaa hin qabne 13 beeyne ittiin deebinu. fardiin teenya wanni irratti xiyyeeffachuu yaanu ibdura fakkeenya tokkoon isinii godha. wanni irratti xiyyeeffachuu yaanu qubeen baa fakkeenyaaf qubeen baa tana qofa beeyna. barreeffama keessatti akkaataa adda addaa dhufti. qubee arabaa fakkeenyaaf qubee arabaa akkaan kalee barreessi yookaan maqaa namaa tokko yoo fudhanne Muhammad yooniin jechuu fedhe akkana yoon barreesse miim haa miim daali miim haa miim daali. egaa barreeffamni kun haaree nutti ta'uufaa mala yoo firii barreessine. kanaafuu duratti dhuftee akkamitti teesse miim lamaa jiras keessaa dura dhuftee akkamitti teesse akkam taati jidduu dhuftee akkam taati booda dhuftee akkam taati maarree hojii yoo dhuftee akkam taati kana hunda bocasiitee hojii ilaallaa. ammaas takka kana kan biraa yoo fudhanne harfiin tuqaa walqixaa jira. fakkeenyaaf san keessaa bakka isin ilaallaa ammoo ammaaf wanni xiyyeeffachuu qabnu fakkeenyaan isinii mudeema harfii faa. harfiin faa tuqaa takka qabdi fuuldura maraa qabdi. harfiin hoyinis tuqaa takka gubbaa qabdi. isin asiin banaadha. ammoo barreeffama arabii keessa yoo dhufte akkaataa itti wal fakkaatu jira. waan itti addan baasnee jira. fakkeenyaaf jidduutti haa dhuftu haa jennu san bakka isin ilaallaa. tuni faa bakka buute haa jennu. harfiin ghiinammaas akkana barreessine namni tokko barreeffama keessatti harfiin tun ghiini harfiin tun faadha. mara qabdii asittis mara asiin akkana jirti akkaataa lachuutti akka takka jirti. garuu seera kamiin adda baasna. kitaaba quraana keessatti akkana jirti akkamitti adda baasna. fataa sayitoo eessa keenya yoo fataa qabaatte yoo kisraa qabaatte kam ta'e eessa keenya yoo shaddaa qabaatte eessa keenya. kanaafuu harakaa yookaan maddii akkamii keenya waan jedhu dirqamaa bocaa hojiin baruu waan dirqama taate jecha kana dabtaraa fi qalama akkaan isin barbaachisa. egaa amma kuniifaa dhaamsaa qabxii irraa barbaannu jechuu kiyya kuni. wanni kana dubbadeef dabtaraa fi qalama isin barbaachisu irraa. hayyee ammaan tana waan isin beektan sammuutti akka qabattaniif waa'ee qubee dubbachiiftuu qofa dhiifama. qubee tuqaa qabdu qofa irratti xiyyeeffanna. qubee tuqaa qabdu tanaas adda fotteessin. ta tuqaa qabne 13 beeynee wulii waan nu dhibuu miti. amma xiyyeeffannaan keenya qubee tuqaa qabdu tan walitti nu fakkaattee wal nu rakkistufaa jiraachuun mala. kanaafuu qubee tuqaa qabdu 15 jenneen 15 tartiiba akkaataa adda addaatti adda baasna. hayyee qubeen tuqaa qabdu 15 keessaa tan tuqaa gubbaa qabdu meeqa? tan tuqaa jalaa qabdu meeqa? 15 keessaa qubee arabaa tan tuqaa qabdu keessaa 15 jenne. tan tuqaa 15 keessaa tan tuqaa gubbaa qabdu meeqa? tan tuqaa jalaa qabdu meeqa? barreessaa. eegas booda tan tuqaa gubbaa qabdus ibsaa yoo dandeessan. tan tuqaa gubbaa qabdu meeqa? tan tuqaa jalaa qabdu meeqa? baay'ina isaanii eegas booda qubeeleen tuqaa gubbaa qabdu san tana barreessitan. warri harfii arabii hin qabnes qubee afaan oromootiin na barreessitan. Uumaa rakkoon qabu. Maquma siitiin isinirraa barbaade. baay'ina isaanii maqaa isaaniitti isin barreessitan dafa.
تتقوى قبا قبدو سريد الله لايه كجلتو جنة أم عزيز سديتو قبا قبدي إسماعيل أيتوكا كل لما تو قبا إيسا قبدي كل لمن سن جلا قبدي ما قبا قبدي سديتن أيوري سديجتن جلا قبدي ما قبا قبدي أكني تن قبا قبدو كل لما أيه نيبستا فاطمة علي تن قبا قبدو توربة سن نيبستا أمريان سجل تن قبا قبدو سجل إمي تا زي غين خاء فا قاف ثاء تا كلام سدي أفور شنجا توربة سدي سجل كلام بريسي سجل جتة كلام بريسي أمريان أيه نجاش تا كلام سدي أفور شنجا توربة سدي سجل كلام كلام بريسي نجاش تو تا قبا قبدو تشوت دي جرا أيه خدا لما بيسردو إسلام تا كلام أيه درا لكوسان إماتي لكوسان بودا إبسط غنيتان شن جلاك أبدي أيه إسماعيل أيه شنين تجلاك أبدو شنين إبسي تنقبا أبدو أيه كورا سدي كيرودين أكازيتي إبسي روما تنقبا أبدو خدا لما نافي إبسي إن شاء الله فردوس تقوبا قبضو كرة تكيتي كرة سنين كرة تكيتي سيبسي هوي أمانتي سيبسي غافي ديبسا سني تريبوتي ما شاء الله ديبسا سن ديبسي حسنا لي كرة لمين يبسمي تندو قبا قبضو ما شاء الله بريس سيبسي نمو الحمد لله سدي جلا قبدي كران قبا قبدي لما سرافاوها الحمد لله tuqaa qabdu walii gara 15 jennee bar sadii kan gubbaa qabu rooda 11 jalaa qaba ayyee meelaali ibsa jamiilaa bahir 13 gubbaa qabdu jalaa qabdi wari 12 gubbaa qabdi jettuun ayyee ahmed mahamad baajimiya maashaallah jalaa qabdi sadeen harkatte najjaash sadeen jalaa qabdu aan jalaa qabdi أي ما شاء الله جيمي في بار كتة تكاسية في تن جلاق عبدو تجلاق عبدو لما يتوي جنة أيامي بريسي لميسن فوزي عربي سيبادول تو كونكشن إسماعيل مقاه يترى لما ما قرأت تقوي كودا لمن قباق عبدو نافيبسي ما شاء الله فاتما قدي سقل جتة تاسا خا أيه ما شاء الله أكن أبر جزيرتي هرماتن كنا نمو فروفتي درجو مجرا ما شاء الله أيه إسراء كل لما تقع قباقة كل لما إنسان بريفة ما نائب جزاك الله يبجي أيه الحمد لله يبجي جلا قبدا جلا تقبدو يبجي بريسته ما شاء الله هلا كل لما يت كل لما إنسان بريسي ولا كل لما يتن كل لما بريسا فوزيا كل جت كل بريسي عزيز تاكلام سدي أفور شنجا تورب سدي سجل كلن أيه كلن بريسته تقبا قبدو تنبرات سجلات تاني جبت منجر تلالا آمينة ما شاء الله وردفتو تاكلام سدي أفور شنجا تورب سدي سجل كلن قرط كلم أيه وردفتو كلن بريسته تاكلام سدي أفور شنجا تورب سدي سجل كلن قرط كلم ما شاء الله روما بكتكب ليستي جرتا ما شاء الله أيه كلن لمن سيبسته روما كل سدين تيبسته جتا رامها يجوج روما ميت رومان كل لما قبض قبض لكوف بريستي نمني كل لما لكوف صافي إسي سنبريسي جزاكم الله خير الجزاء سبونتو وري كل لما يتن أركتن وري سدينا دي بستنيس أركتن ما شاء الله أمريان تكبير إسين شفتني شاكتن تكبير ما شاء الله دي بستني جرتن تجلا قبض أركنن تقبض قبض كل شنين راس ديرتن تكبير ميل اللي في إرجاسين شوفوا تكبير ما شاء
ما شاء الله تكبير 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 ما شاء الله مين اللي نو اللي ولي يرقتنو هاكني ربي في أي أكتي جلاقب دومل الله إن شاء الله جيما كمي جلاقب دي جنان وعليكم السلام أنوار محمد جيما كمي جلاقب دي غافي دياتي أمانين ديب زبشر جيما كمي جلاقب دي بافي يان جلاقب دي جيما كمي جلاقب دي هيا شير اسماعيل علي شو وان ما جايباتين قد ماو هاي نبيت جنان جارتين كبيرة خطابة ديت اجانيتي اسماعيل تو ويا ني برسي جنة سيلا تينيان الرجل تيتي وان برا نفيد أكن جن إيجا جتشو ملا أيه ونمان بريفما خيستي وان الراغنا برون واجب جيئك أبتيتنا ولد دابي في ديفو تكتنا إيجا جيم جدو قبدين جنون كوركار جيم مال قابا تكا جدو قابا قابا خما سيتن مچا سو مچا توكو وجي كرانا تكشادا حرفين جيم حافي خان أكتوكو ولي بوچ أنغوس تكا جيم حافي خا جيم أليف مال قبا رحمة ربي قبا مانا جنيني جيم مال قبا جنان تكا غرا قبا جين أسكيسا قبديني جيم مال قبا جنان تكا غرا قبا جين حا مال قبا جنان أسيد لالي جير جين لالكا غرا فراتي ويتغن جيم مال قبا تكا غرا قبا جين حا مال قبا جنان أسيد لالي جير جين ويتوكا قبدي توكا قبدومي فرات قبلتو مشيني خامال قبجنان تكا اوخا قبجين تكا اوخا قبجين مالي متى خنا اوخ فرته مالي تشور قوني قبجين ايدي فم قوني قبجين تكا قوني قبجين قوني خا جولي سرا خاتني كي كن ديمنين سن جولي غرمورا خاتني كي ديمنين اكسيف سيف مالي غرا قبجين مالي هم بينها غرا فرته خنا asitti akkamitti maaliif kana jechuu dandeessi jennaan asitti garaa qabaa dhaluuf deemaa jeen haa asitti hoo maaliif dhalee jiree teennaan tuqaan jidduu jirtu sana sin jirtu haa dhale ilmoon dhalatte ulmaa ciisu jira eegas booda ijoolleen gisee xiqqoo waayyaa ulmaa ba'an maal godhan uqa kaayyataniini yookaan qonyera kaayatanii dhiirtinis deemtiini bar kanaafuu akkas akkan taane eegaa wanni barbaachistuun hubachuu barbaanneefuu dhibbarraa dhibbatti barreeffama ijaan laaluu qofoo osoo hin ta'in barreessuus akka dandeessu qabxiin laaluu barbaanneef jiim jalaa qabdi malee jidduun qabdu garaan qabdu kanaafuu akki goonu jiim akkaataa taa'umsasii duratti yogguu dhuftu kophatti yogguu dhuftu harfiin jiim kophatti yogguu dhuftu barreeffama keessatti akkana dhufti akka tasaatti gisee kophaa dhuftu kana jiim kana qofa yoo beeyne jiim kana qofa yoo beeyne kana malee barreeffama kitaabaa keessaa dhabne ni dogongorra jaa on jennuun hayyee kophaa yoo dhufte akkanatti garaa qabdi haa jennuuni jechuun hin dhorka jalaa qabdi jennaan malee boca isaa gooneef hayyee yoo hogguu barreeffama dura dhuftu laalla barreeffama gama duraa yoo dhufte barreeffama arabaa keessatti jamaal jennee barreessina. Barreeffamni arabaa qubeeleen arabaa hogguu barreessinu yoo akkaataa taa'umsa boca isiin beeyne dogongora guddaa gallaa tanaafuu taa'umsa boca qubee
ijaallallee baruu fi akkatti ijaallallee hubannee himuu fi agguu barreessinu akka barreessuu dandeenyu. Amma booda gizeen boca kana isin qaraayise afaan oromootiin jaa waan ani jeesan sagalee tiyya jalaa laaltanii barreeffamaan barreessitan kanaan barbaada. Walii gallaa. Jiim tuni Jamaal jennee yoo yaamne maal jennee yaamna tuqaa sadii qabdu bamaal jenna moo yamaal jenna la tuqaa takka jalaa qabdi. Jiim duraan akkana beeynu kana waan maraa jala jirtu kana jalaa baasneeti akkana keenya. Isuma mataasii jiimuma kanaan mataasii jiim kana osoo waan biraatti hin goone isa mataasaa jiim barreessuudhaaf akkana yoo goone akkana oguu goone kophaasii tuqaan jalaan dhufti malee jidduutti hin dhuftu. Walii gallaa obboleeyyan kiyya. Kanaafuu seera barreeffamaa keessatti jiim akkana taa tuqaa jalaa qabaa jaama. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warreen ma dhuftan diyaaddaa. Namni amma gaaffii gaafatan obboleeyyeetiiti obboleessa kiyya siigalee jira. Siigalee mee namni gaaffii tana gaafattan habiraatiif illee ibsa gaaffii bareedduu gaaffii ajaa'ibaa gaafattan nama biraatillee kan akka ibsiif dura galuuf gaaffii bareedduu gaafatanii jezaakallaa namni gaafattee dhiira ta'us dhalaa ta'us hedduu galatoome. Maashaallah hedduu galatooma. Hayyee gaaffii bareedduudha jalaa qabdi jennaan. Tanaafuu qubeen arabaa tan tuqaa jalaa qabdu sadeen baa jiim fi yaada. Ta gubbaa qabdu 12 jenneeni 12 taa saa hoo zaal zaay shiin ضاد ظاء غين فاء قافي في نون خلالميني هايا واتولتي دبين الرانتنا الدب باسني جرة هايا قبيتك قبار راك أبدو غيسا أما ساس غرقل لغا الرد دب باس جرار ما يردي بيا Mayra deebi'amee Meerkurii si gaafate ayili sirra qoteera ayyee galatoomi jazaakillaa akkas beetaan Meerkurii hayyuu biyyaa mee maa irra deebi'e na gaafadhu dafii waan irra deebi'u osoon isin hundi deebistanii bar jabaarra buma qo'eeti qo'i ayyee deebistan bar isin hundi deebistanii wani ninjee yoon deebisaa kana qofa yaame yeroon nurraa dhumti sa'a takkaan qaba sa'a takkitti irraa daqiiqaa 10 qofaan naafee winuma deeqaa 30 irratti eegalee deeqaa 10 qofaan naafe kanaafuu yoon arraan tana waan hin himullee himuu dhabe isin waan takka hubachuu qabdan. Waalaikum salaam inni amma dhuftan diyaadha. Hayyee daqiiqaan qanuu hafe kana adda qooduu qabna boca. Darsii boruutti boruu assaayimentii dhiyoo tana gareedhaan isinii kannees ni qaba. Assaayimentii sanis ni laalla. Dirqama assaayimentii san qaceelloo laalla. Garee keessan hayyee boodaan dubbadhan yaadachiisa. Haa walii barbaadnu amma qubee tuqaa gubbaa qabdu. Ammas qubee tuqaa gubbaa qabdu. Qubee tuqaa qabdu. Taphata 15 baasne san akkam goone bakka lama adda qoonne akkamiif akkamitti tajaajila qabduu fi gubbaa qabdu jennee haa qubee tuqaa gubbaa qabdu kudha lameen qubee tuqaa gubbaa qabdu kudha lameen keessaa tan tuqaa takka gubbaa irraa qabdu qofa naa barreessaa dafa
habba meeqaa tan tuqaa gubbaarraa qabdu habba meeqaa isii san barreessaa. Daddafa tuqaa takka qubee arabaa tan tuqaa gubbaa qabdu 12 jenneen. Tan tuqaa qabdu waliigalatti 15 jenneen. San keessaa 3 jalaa qabdi 12 gubbaa qabdi jenneen. Ammas tan tuqaa gubbaarraa qabdu 12 keessaa tan tuqaa takka qofa gubbaarraa qabdu habba meeqaa isii san barreessaa. Maashaallah. San keessaa ta gubbaa qabdu meeqaa baay'ina isii isaanis ibsi. Daddafaa tuqaa takka 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 tana laala. Waalaikum salaam Fatiha. Maashaallah. Maashaallah. Fakhadanazaxa. Baay'inoo Najaash baay'inan barreessine qa. Maashaallah. Abdu Jalil ama saddeettanis na ibsita. Jabaan Rabbumaa tuqaa takka gubbaa qabdu shiin tuqaa meeqa qabdi? Jabaan Rabbumaa Meerkuri shiin tuqaa meeqa gubbaarraa qabdi? Haqni Rabbii fayyee baay'ina isaa sirreeffadhaa. Fooziyaa Rabbi siifaa sirreessu gaa. Takka 2 3 4 5 6 7 8 maashaallah. Rahama baay'ina ibsa barreessitee ayyee kajeeltu 8 takka 2 3 4 5 6 7 8 siin maashaallah maashaallah. Takbiir maashaallah. Wayinaa jabaattan bilisummaa kajeeltuu Rawdaa Bintal maashaallah. Ikraam Shaggee Roomaa ayyee maashaallah. Hawwii Jannataa maashaallah. Takbiir Najjaash irra deebii lakkaawi. Tan tuqaa takka gubbaarraa qabdu takka 2 3 4 5 6 7 irra deebi'adhu takkatti guuttadhu maashaallah. Ayyee Hawwii Amaan ayyee Arjaa Faatuma 4 jettee Faayoo Jaafar maashaallah. Firdoosaa binti Kadir ayyee Dammituu Waaqayyoo maashaallah maashaallah. Sifaan 3 barreessitee ayyee Oobsinaan maashaallah. Hassan Alii takka si dura si shawwadde looceen si baate takka si shawwadde. Faatima 5 takka 2 3 5 barreessitee ayyee Jabaan Rabbumaa takka 2 3 4 5 6 7 haay takkitti 7 barreessitee ayyee Ahmad Muhammad Ali ayyee jechuun maqaa yoo duratti hanqaan haasa'uun na dabreen agarree tanumaafuu Ahmad Muhammad Ali ayyee abshir abshir. Rihaanaa maashaallah maashaallah liki jirta. Halawa takka 2 3 4 kaaf tuqaa qabdi. Tuqaa halawa kaaf tuqaan qabdu. Tuqaa miti san boca ittiin beekamtu malee. Rooma ayyee beest Muhammad. Haqni ayyee umaa lakkoofsa barreessinaa suma haqni umaa rakkoon qabu lakkoofsa barreessinaa miga Jamiila ayyee jabaatte Meerkurii jabaatte duraan naasatti si deebisuu kee wayite Meerkurii qaarii sana maqaa baasatte jee makidda meewusaa isi takka isaa fidde jiim gubbaa qabdi makidda way jalaa qabdi jennee maramuun tan dubbanne amma seenteessa. Sifaanii Arsii maashaallah. 8 jiim gubbaan qabdu jalaa qabdi jidduu isin qabdu. Ayyee umaa takkaffaa taatu iska deebi'ees Ahmad Muhammad Ali tokkoffaadha deebisa ayyee abshiru maa rakkoo qabu ayyee maashaallah. Isinii galee kiyyar isinii galee warraa hin haajaa qaban har'aan tan ayyee guutte Jamiila maashaallah hedduu galatoomii. Maashaallah maashaallah maashaallah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Muraad baga nagayaan dhufte viidiyoon booda akkasiin dabare jalarraa irra deebita. Maashaallah hedduu galatoomaa inumaa mirqaana qabdanii mirqaana.
booda isaati yeefirraa dabarseetiin booda qaaxiraa buluutaa. Abshir jabaan meerkurii harkee bare itti guutuutu erkeetiin jira barreeffama keetiin maashaallah maashaallah fuhuu amma dhuftaa asanalii takka lama sadii afur shan jaha torba sadii ammaan tana wal ta'an asanalii saddeetii wal ta'an hawwiin koo jannata warri deemuun tana isin jalaa miliixees itti guuttatan jazaakumullah saddeeti maashaallah itti guuttachuu jirtanii ayyee jazaakumullah khayra jazaa maashaallah wa ilmaan kiyya naa jabaattan haaya qubeen gubbaa irraa tuqaa takka qabdu saddeettan warri bakka takka deebistan saddeettan haa zaal zaay ضاد ذا غين فا في نون تقاطع كوبا قبضو خا تاكا لام سدي افور شن جا تورب سديت وري بكتا ديبستان جزاكم الله خير الجزاء وري تقول تتنيس عمري ناري ردا كاف وري سجل بوتن كاف تناسي شودي وري سجل بريستان كاف تناسي شودي كاف تقاطع متتون لام إداو حمزادة yoo kana gubbaarraan qabaanne laam taati kaaf eegasoota maal gubbaa idaane hamzaa irra idaane kanaafuu kaaf tuqaa gubbaarraan qabdu ayyee hedduunaaf maashaallah waan akkana waan isin dhibe ammuma barreessaa ayyee waan isin dhibe ammumaan tana barreessaa maaliif namni biraatis akkasitti dhibamu jiru hedduu waan jiruuf jecha namni biraa kan akkasitti dhibamu jiru hedduu waan jiruuf jecha tuqaa gubbaarraan hin qabdu tuqaa mitisan tuqaa wali jennuun doot yookaan hoo maal jennaan naxib ha jennuun akka maarifaatti naxib ha jennuun sani maashaallah eenyu ha dura akkana yookaan hawituu firdoos rabbi siyaanaku abshir wallaahi rabbi siyaanaku ayyee ibdura fi daamiyati najjaash baqaati nama hunda hinaafsee jirtai ayyee tan tuqaa takka gubbaa qabdun jee gaaffiin tiyya isin yaagaltu qubee arabaa keessaa tan tuqaa gubbaarraa qabdu 15 jenne tantuqaa gubbaarraa qabdu 15 jenne tantuqaa qabdu 15 jenne san keessaa tantuqaa gubbaarraa qabdu feetu takka qabdi feetu lama qabdi feetu sadii qabaatti 12 jenne 12 keessaa tantuqaa takka gubbaarraa qabdu saddeettan tanii nama barreessaa hayyee tantuqaa lama gubbaarraa qabdu meeqaa barreessaa adda faalachuutu bakka takka barreessaa adda addatti barreessina tantuqaa lama gubbaarraa qabdu takka laallee jira tantuqaa lama gubbaarraa qabdu meeqa isaanoo tantuqaa lama gubbaarraa qabdu meeqa isaanoo tantuqaa lama gubbaarraa qabdu meeqa isaanoo maashaallah naa jabaattan maashaallah lama ayyee sayyidii lama taafiqaa tan tuqaa lama gubbaarraa qabdu kajeeltuu tuqaa biraatiif bira katabdee jirta ayyee keeruddiin maashaallah lama ayyee daal qubee afaan oromootiin hoon qabu faatimaali ayyee hawwii jannataa firdows ay dizaayina biraati nu fidde merkuri mars jupiter uranus saturn nipitiyon eers maqaati sagaleenu wayyee taafiqaaf roomaa ayyee jazakallah rooda maashaallah
Aminaa binti maashaallah. Umurayyaan. Roomaa Ibrahim maashaallah. Fooziyaa maashaallah. Roodaa al dizaayinii lachuutu barreessu jiran maashaallah. Makiddaa jazaakumullahu khairal jazaa. Faaxumaa Giddi. Jamiila. Najjaash. Arraan tana si dura fiigan bar nama dura fiidee deemu tan agarsiistee namni hundi hinaafe si dura osoo ati taan hin deebisin namni hundi jabaatan. Fooziyaa haqni itti dadhu haqni rabbiif maashaallah waa hin qabu jetteessa umaa yoon qabaanis rakkoon qabu. Sifaanii Arsii maashaallah akkaataa diizaayinii lachuutu barreessu jirtan haqni guuttatte maashaallah. Hawwiin koo jannata. Ahmad Muhammad Ali ummata dura fiidee ammaas maashaallah lama horii deebistan inumaatu tasadiitu barreessu jiran maashaallah. Ikram Faaxumaa Giddii Faayizaa warri if dura hayyee tan qubee tuqaa lama gubbaarraa qabdu lama hayyee ta tuqaa sadii qabdu sitti fufa achumaan maashaallah itti tuqaa sadii qabdu achumaan itti fufa ilmaan kiyya naa jabaatan wayyaa tokkichee ta sadii qabdu maashaallah deebisu jirtan bara ta lama qabdu harfi lameen laallee jira jazaakumullahu khairal jazaa maashaallah. Tan tuqaa lama gubbaarraa qabdu lama lameenis taa fi qaafi tan tuqaa lama gubbaarraa qabdu. Tan tuqaa sadii gubbaarraa qabdus barreessu jirtan kuttanii osoon ani gaafachuudhaaf hin dhiyaatin deebisu jirtan. Rabbiin mirqaana biraa isiniif haa kennusa. Rabbi hundaa'u kana isin abarsiisu. maashaallah maashaallah. Jazaakumullahu khairal jazaa. Ayyee naaf jabaadhaa ilmaan kiyya. Maashaallah maashaallah. Mee takbiir sirrii deebisuu keessaniif takbiir ara takbiirtaan jennu qoyarra takbiir ay maashaallah. yaa tokkichee alhamdulillah. Takbiir ara takbiirtaa namuu tara shan barreessaa takbiirtaa bika takkaa miti haa takka darbitanii akkasiin fedha. Takbiir namuu takbiirtaa takka takkatti bika takkatti shan hin godhina tara shan barreessaa takbiirtaa. Takbiir maashaallah. Fooziyaa bahee takka barreessitan ayyee takbiir tara shan dafa ililliidhaas tara shan ilillis tara shan. Egaa anarraan tana waanuma isin barreessaniin goradhaa isin jalaa barreessa. Tan tuqaa lama qabdu taa fi qaaf jennee gubbaarraa qabdu. Tan tuqaa sadii gubbaarraa qabdu harfi saatii fi harfi shiin jazaakumullahu khairal jazaa. Tan tuqaa sadii gubbaarraa qabdu. Meeyilis tara shan takbiirtaa tara shan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar an shaneenti jejee roodaa taakka lama taati barreessi tara takka sii lakkaawamti. Tara takka sii barreessamti. Jazaakumullahu khairal jazaa. Amma wani naa barreessitan ifii teessaniif wani barreessitan arra ta tuqaa qabdu baay'inaan lakkoonee bira kunnaa eegas booda yoon daqiiqaa 5 dabarseetiin jira. Ammoo barreeffama adda qonnee baruu qabna. Ilillis ol haraddaa hayyee tan tuqaa gubbaarraa qabdu laalle. Tuqaa takka qabdu 8, tuqaa 2 qabdu 2, ta tuqaa 3 qabdu gubbaarraa 3, 2, 2 fi 2 4 fi 8 12 fixanne. 12 keessaa tan tuqaa jalaa qabdu 3 ta dubbannee jira. Tan tuqaa jalaa qabdu 3 ta dubbannee jira. Maashaallah. Itti aansaati bika takkatti isin gaafadha. 3 tan tuqaa jalaa qabdu 3 jenneen. 3 keessaa tan tuqaa takka jalaa qabdu meeqa? Tan tuqaa 2 jalaa qabdu meeqa? Tan tuqaa 3 jalaa qabdu meeqa? Dafa. Egaa tan tuqaa jalaa qabdu baay'inaan 3 keessaa
qabxiidhaan habbaa bakka lama qooddii qonnaa tan tuqaa lama jalaa qabdu sadeen tuqaa jalaa qabdu keessa tan tuqaa lama jalaa qabdu meeqa tamii fi tami tan tuqaa takka jalaa qabdu jechuudha. Tan tuqaa takka jalaa qabdu habba meeqa tamii fi tami baay'ina himtuu isiin ibsituun fedha maashaallah. Tan tuqaa lama jalaa qabdu tami jazakumullahu khayra jazaa maashaallah. Ta lama jalaa qabdu takkittiin sanuu yaa jiru jirtanii tan tuqaa lama jalaa qabdu lameen sanuu baa fi jiim jiru jirtan maashaallah. Takbiir Ummu Aziz zaa jalaa dhabamsi jalaa ta qabduun jee jazakumullahu khayra jazaa maashaallah. Baa fi jiim takbiir takka yaa jiru jirtan takbiir maashaallah. maashaallah takka qabdu baa fi jiim egaa jiim jalaa qabdi malee jidduu qabdi hin jennu hayyee walii gallee harfiin jiim jalaa qabdi malee jidduu qabdi hin jennu reefu dubbadheetiin jira maashaallah. Qubee lama tan tuqaa takka jalaa qabdu isaanis baa fi jiimii tan lama qabdu takka lama jalaa qabdu takka isiinis yaa maashaallah maashaallah. Hedduu galatoomaa tuqaa finnee jirra. Boru ammoo boru arra amma sagantaa oguun adda baase oguun keessaa gabbu'e sagantaa tana nama hunda akkaan barbaachisu waan taate jecha sheer godhaa. Namni gara keessa jirtan guruppii keessatti illee sheer godhaa. Keessaafuu warri waasaappii qabdan meegaabaayitiin guddaadhaa isiniif ciccirtan malee hin ta'u. Inshaallah hayyee uumaa rakkoon qabu. Kanaafuu laayiviin dirqamaa boru waan laalluuniif dura isinii hima. Hawwiituu furdos hayyee. Walii gallee lakkii waasaappii irraan hin ta'u waasaappii hin barsiisnu waniin kana jeef silaa sagalee qofa taate sagaleen faayidaan qabdu meegaabaayitii 16 ol hin danda'u ammoo viidiyoon kun meegaabaayitii 500 ol ta'a. Kanaafuu yoo meegaabaayitii 16 deebisette sakandii 30 maal namaa godha kun waasaappii rakkinaa irra barachuun ta'u. Hayyee sagantaa boru hojii manaa moo hojii manaa isiniin kan bara amma booda hojii manaa malee haftee jirti. Hojii manaa tan duraanii bagana yaadachiisi jaakumullaa namni amma yaadachiiste boru namuu garee ka jaaramtan namni garee jaaramtan waasaappii keessatti guruppii qabnu waaqni waasappii keessatti gareen qabnu garee irratti barachuun rakkisaadha. Laayivii akkana feesbuuk irra yoo baranne gaariidha jeeti. Wanni qorannaa torbaan baatii meeqaatiin tan harkee waasappii irratti hin barsiisu yeroo hunda yoomatti hin jiraani. An feesbuuk irra malee hin barsiisu. Faayidaan qabu waasappiin akkasumaan jiru jira hayyee. Kanaafuu wanni itti barsiisu kana rabbii jechaan barsiisaa wanni gaaddisni islaamaa dabarsu yeroo hunda yoo rabbi nurraa qeebale rabbii jecha dabarsinaa. Kanaafuu waasappii fi maarree keessatti hin daleeynu. Sababni warri waasappii irratti fayyadamu yookaan yeroo hedduu irra fayyadamu bu'aan waasappiitii fi rakkoon waasappiitii fi walitti dhiyeenyi waa hundaatu ni beektan. An kana irra deebi'een dubbadhu. Sabboontu biyya jirtu himadhu biyyatti adda qoonnee inshaallah garee dhalaa biyya jirtu wajjii biyya jirtu asirra barreessi. Warra sabboontuun biyya jirtu barreessite inshaallah wanni gootan garee san keessa naqa. Gaaffiin boru gaaffii sadiin gaafadhee sadeen isin hundi beektanii
boru waliin itti sirraa barbaadu bakka bu'aa nama tokko. Ikraam eebaa narraa deebisaaf isin. Warri deebisaa garee keessa jirtan, garee wal dorgommii keessa horii jirtan, bakka bu'aa nam tokko hattee amantan bakka buusattan. Nama san gaaffii sadeeniin gaafadhe saniif deebisaa quubsaadha jee kan deemu qabxii qabaa ayyaana. Qabxii qabaatiin deema. Faaxumaa Giddii maal jettee gaafatte? Maal gaafatte hin agarre? Faaxumaa Giddii gaaffii ta'e hin agarreetii. Imoo yookaan hawaasaatti bilbili gaaffii ta'e sagalee naa hime. Barreeffamaa ati barreessi jala yeroo deebi'ee gaggaafachuun xiqqoon ulfaataa. Imoo irra barreessi bilbiliin gaaffii ta'e sagalee natti hime. Amma imoo irra bilbili. Humaa nama lama qofa jettanis akkaataa itti isinii galetti himtan. Hayyee. Hayyee akkasii jazaakumullahu khairal jazaa. Kanaafuu wanni naa himtan sagaleedhaan naa himtanii gaaffiin takkaffaa akkana. Gaaffii takkaffaarraa qubee 28 keessaa qubee tana qabanne nuti gareen akkanaa. Maqaas qabachuu qabdan. Maqaa garee teessanii qabaachuu qabdan. Garee feetan garee suudii maqaa akkanaa qabna yoo jettanillee ni ta'a. Garee suudii irraa yookaan garee Kaanaadaa irraa akkana yookaan garee Dubaay irraa biyya Dubaay irraa garee dubartootaa Dubaay irraa garee dubartootaa akkana yookaan Dubaay irraa garee dhiiraa lachuu qabxiin dubartootaatii fi qabxiin dhiiraa maqaa Dubaay walii ida'amteeti afreejiin baatee akkasitti irraa dubbannaa hayyee. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam tulla irratti Faaxumaa Giddiiti. Sagantaan keessan baay'ee bareedaadha. Baay'ee itti jedhee hawwii guddaa qaba baruu fi garuu har'a argee yoo har'a na bira ga'e. Hayyee. Yeroo jalqabarraa jalqabdanii amma mee akkamitti duuba deebi'ee akkamitti baruu danda'a? Viidiyoowwan feesbuuk irra baasee jiru jecha achirraa ni argattaa yookaan ammoo YouTube gaaddisa Islaamaa Official jedhu takkaa'oo linkii fuudheetiin imoo kanarra si ergaa achirraan seentee jalqabarraa tokkoffaarraa ilaanqaarraa ilaaluu dandeessa. Waliigallee takka ammoo. Amma isiniif fakkaate nuti mana namaa keessa waan jirruuf sa'aatii sagantaa keessatti sa'aatii dalagaa biyyaa ta'aa fakkeenyaaf ani biyya Kuwait keessa jira. Sa'aatii kanatti iraati dalagaa garuu sagantaa keessan hordofu hawwii guddaa qabaa amma harkaan dalagaa harkaan gurraan immoo dhageeffataa gisee tokko ilaalu qubee. Ayyee akka gootu sagantaan tara takka yeroon ani dabarsutti dirqamaa tara takka seentee sheer godhattu. Hogguu feesbuuka keetti sheer godhatte booda sa'aa feetitti feesbuuka keetti ilaaluu ni dandeessa. Waliigallee? Laalu osoo danda'u bu'annaa kiyyaa fi deebii isin deebisaniin tolna madaalu akka naaf galee fi naaf hin galle akka beeku barbaada amma beekanii. Kanaafuu duubaan waan dhuunfaa yoo ta'e na rakkise yeroon qabu laal ansa dhuga feetaan obboleettii sa'a 24 keessaa sa'a 3 faan rafa. Sa'a 24 keessaa yoon sa'a 4 rafe akkaaniin rafa jeetiin yaada. Maaliif guyyaa kana hunda waan hin biraa waan hin dalaguu qabaa waan hin darsiin uummata dabarsuu jira maali waan adda addaa biizii hirriiba rafu. Kanaafuu viidiyoo kiyya guna laaltan nama gabbataan fakkaadha. Nama qallaa tokkoomi. Kanaafuu yeroon qabu kanaafuu yeroon ani silaa dhuunfatti isin barsiise dasna jaa. Ayyee rabbi isin laaffisu an silaa dhuunfatti isin barsiise dasna jaa. Garuu yeroon qabu akkamiin godhu. Waasappii irrattis namni hedduun na gaafata naan mijaa'u. Kanaafuu obboleeyyan kiyya dhiifama guddaayyee. Kanaafuu rabbiin feesbuukuma kana irratti rabbi isin galchu. Silaanatti tolee guyyatti sa'a 24 keessaa sa'a 6 rafe yaa Allah gabbina. Nama eessa jiru nama huqqataa kanaa miti. Kanaafuu gaafaan sa'a 4 rafe akkaaniin rafe jeetii yaasa. Egaa hedduu galatoomaa obboleeyyan kiyyaa. Ambar yoo gizee yoo bubbeen dhufte yoo qilleensi guddaan dhufee bubbeen dhufte akkana dafee gatiin ba'u bar. Dhahaa qiqaadhu malee ba'u nawaa jechuun nama kana jedhanii hin dhageenye nama qallaa bubbeen si fuuti namaan jaan takka hin dhageenye. Angizee bubbeen dhufte dhagaa keessa kaa'eetiin deemaa afaan namaa jedhu jira beekta. Kanaafuu
Ayiwoo silaa sa'a meeqa rafee? Anaa fi jabaan rabbumaa daqiiqaa waluma qixa rafnaar. Garuu jabaan rabbumaa siin narra rafaar ati qoonqoo qaceelloo nyaatta. Ammaan tanaaf nyaachuu jiraachuu hin dhabdu warra. Si shakkee jabaan rabbumaa. Boorceen baasa jettee ani boorcee maal baasa? Boorcee baastu nagarre. Ajaa'iba! Anillee boorceen baasa jeetiin aannan maalaa kana hunda dhugaati baasuu dide. Sheekh Anwaariin maal naan jennee beektaa? Reefuun talaala gisee qubee afaan Oromoo barsiisuu deemu. Akkanatti juuza kana dhugu jira beekte. Laalmee sheekha waan dhugu jiru jennaan. Amma harka mirgaatiin dhugu jira badiin jee. Maal naan jennee beektaa? Bootiin gabbattu eegaa jennaan aboo dhugaatiin oolaati boorceellee baasu dhodhe beennaan wallee gaafa turru gaafa jimaa qamaatu sanii miikaa akka re'ee nyaatte tanaaf gabbachuu didde naan jee. Jabaa rabbumaa anaafeetis wallee miikaa liqimsinee isaa gaafa duraanii. Ajab! Hello. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya alhamdulillah. Ayyee akkitti barattu Facebook kana gaaddisa Islaamaa jiru kana laayik godhii takka followingii godhadhu sa'a nuti sagantaa gallakkisneetti qaxxitaa isiniif dhufti. Hojii jiraattee eerfoona gurgurtaa kaayettee silkii ta'e hojjechaa dhageeffachuu dandeessa. Sheer godhattee taayimilaayinii keetirraa viidiyoo haareetti irra deebitee ilaaluu dandeessa. Jazaakillah. Akkasiin hordofee obboleettii keenya kabajamtu qaale ayyee. Amiin amiin walumaanuu. Yeroo hundaa sa'a tanarraa sa'a takka dura sa'a takka fi cinaaf dura irrisii hootu boru. Amma sa'a meeqa sin bira? 12 rubaan qiidhaa miti? Ayyee kan goota seeta. Sa'a 4 PM 4 mataa irratti seenaani. Mataa irratti seenaa ayyee. Amiin walumaan. Waalaikum salaam. Ayyee akkasii inshaallah tanaafuu gaaffii akkasitti sirraa barbaada hujii manaa gabateen naa barreessan. Maal jetti? Fooziyaa maal jetti? Waar nyaattee gabbachuu didde. Isin gabbachuu didde boorceen baasuu didde bara ajaa'ibaar jabaan rabbumaan bar isin adda barsatee isaa. Ayyaa bo'anii dalagaa biraatiin qaba ganaa waamee kan daraayyee. Salaamu alaikum. Akkami? Nagayaa. Ayyee. Amin amin. Ayyee abshir. Isinummaan onnadhaati. Muradhaa onnadhaa kottaa. Anis if keessaa beetiin hanqaan beeku sin barsiisaa. Isinis if keessaa ba'a qalbiin hordofa inshaallah. Ayyee inshaallah. Xiqqisha waa'ee wanti sanii sunaaf hin galee waa'ee Dhaafanii sunaaf hin galiin xiqqishoo daa'imman irraa dhufu gadiyoon sana xiqqishoo si hordofutti hin jiru guyyaa lama sana. Naan galle waa'ee garee sana keessallee deebii darsii guyyaa lamaa takka hin dhaggeeffanne. Ayyee akki goote biyya kam jirtaati? Suudiin ni jira. Warri Suudiin jiru mee achi keessaa warri Suudiin jiru Suudiin warri jiru namni biraallee hedduutu jiraan isaa Suudiin keessa lakkoofsa gaafa hojii manaa kan mee achi barreeffamaaf akki gootu mee warri Suudiin jiru lakkoofsa takka barreessaa asirratti koomentii irratti akkam goota seetaati seentee nama lakkoofsa tokko barreesse isaa nama sanii wajjiin walitti idaami ayyee jaakallah. Waalaikum salaam. Warri Suudii una
فوزيا شونا ما شاء الله بنتي فاسية فاسية هيا كسي إن شاء الله يدو قلتما إيوة وبليتين تجي تاما بالبلتي شقي أحمد الدين سيسا تريبون تانا كسبتي ديبسا سري ديبسي جرتو شقي أحمد الدين ما شاء الله هيا خون ولال نما يدو اركتي جرتا غري خنا وجين وليد دبلمي وري غري خنا خيسي جرو ولا كوفتا كتا كبريستن غري خيسا خلين جريس غري خيسا سينا أمالي نمني برا هاريني خلو في يو جراتي غري خيسا خنجيري بورو سا كناتي نمني انتي خيسا بو قبا اسايمنتي وجي مناسن خنا بودا ما شاء الله نمو sababni kitaaba quraanaa itti bantee itti dubbisuu dandeessuu fi teetiif dubbachiiftuu fi maqaa qubee qofa baruu osoo hin ta'in akkaataan borurraa eegalee isin garsiisu kun parsantii 98 barbaachisummaan isaa tartiibni yookaan boca akkaataan qubee borurraa eegalee barsiisuu eegalu kun parsantii 98 akkaan barbaachisa. Jarri kaan فتاة كسرى دما إدغام إقفاء إقراء وني برباكسان ثاني برسنتي لما قفا ولي قال لا برسنتي لما قفا ولي قال لي يو ترتيب برسنتي سقلتمي سديتي خنا بيني بريسو دنديني في تيساني في تينياف دبسوس لافتو دبسو دنديني قبطيلي تجويدا سن غبار خيني سيرا تجويدا خجنون سن فوني قبي لالسان غبار خيني مخارج ثاني تيوجي ولي غوني برسنتي لمن اتغوني اكسي لالا خنافو اما تنا وان براوني درغو قبا دقيقه 30 دبرسي سغنتا دقيقه 30 دبرسي ان شاء الله سنين ندوا دبدن اني سنين بوتوت سغنتا ترى لمن دبرسي ريفوس قبي افان اورموتين دبرسا توري سندورتيس وان براوني دلغا توري جرا ايغز بودا ابو ماين اوغو دبرسو ان قطاي استوديو نقي استوديو خيسا بريفما خيسن توچا كاميرا توچا كمبيوتراس توچا وامي دلغودان انو مانكون والله الحمد لله بكمي قتين دقو قدمو جير وان سيلانمي سد دلغون دلغ بكتكت غزي استوديو لايف دبرسو خان كاميرا توتو خبا خان فيسبوك لايف ديمتو توتو خبا خان كمبيوتر توتو خبا خان تيرخ توتو خبا خان مايكي سغري توتو خبا وان سيلانمي سديت أدى توتون خبا تيجي توچا دبرسا توري بيزي خيسا وني كان نچنكو غزي نما استوديو دبرسو غزي نفي تيجي استوديو خيسا سيني فا دبرسو وان نمني خودن غونون دبرسا دلغا بكتكتي خنافو الحمد لله رب العالمين كونيس دنديتم ربي نما خني فأما بنعمة ربك فحدث جاء بارودين ابن جمال بقنا جانفت وعليكم السلام ايغا وان انني ربي سرتي اولي ابسي دادا چوسون تين ربين انني سرتي اولي ابسي قفوسون تين الحمد لله غلطه ساغلچتيدي ابسچو سوني سني وما دادا چو يوخاو وان برا خيسن سين آية القرآن خناتو وجادا خنافو ما شاء الله خنافو أكنتين بيزي ميك أجرا دلبيتين جرا نافنها الدوران نقصد جزية براتي سنتي أجم تريمي إيه جزية براتي سنبران جرامي خنافو إن شاء الله نجيان نافتورا مدد دلبيتين جرا جنا وان براتي دلقوتا إلانك سوبيتين تا بيزي سوبي بودا سوبي سلاتيتين سام مراسة توكو وان دلقو دلقين ماس جزية سالم فاتي بودان چيسا زوري خي زوري بودا سالم افورين چيسيمي سنبودا وانين چيسين سانكفو خنافو اكانت تنجرا ربي عمري سنا ديريسو اسنيفا سالافسو وري غريس بكا جيرتم مكا خيسن چيرا بريسا دالا كوفسا اني اسين جرا جا بريسا نمني غري سانكيس جرو سي قنما برو دافي اچيرا ولي ديمنا جزاكم الله خير الجزاء
hedduun galatoomaa ilmaan kiyya obboleeyyan kiyya jazaa keessa rabbi jannatul firdaus isiniif haa kafaluu hedduun isin jaaladha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.